السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جبت جراتني بقرب جرات سياسي نسينجه رحمة ربك سجرات لان سنجدا سميشو لايك سبسكرايب شير قولون رافتنا فيديو مريدة في وانا كتاب لهم قومون دا نعمل ريسان سنجدا يوتيوبر حرام تايفنا ججبيسا أكما بيكا مهر اللي كيسوما حارا فول حارا يعني فجرا كيسوما كين اللي سلام سناقا فتني أسمان قريساني سنبر سيجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمتوها وجالة تمتوتا ورون يوتيوب إنو يأما سميشو يلا أرقام تكون دي كيسانو يوتيوب يسي سبسكرايب شير قرآن جلسة أنا أكسي وامتكن نجاب الجني كيساني قالتوما قاف ديبين كينا إني قال إن شاء الله قافين تقفان قافين تقفى واني جدتو إسيني بيرماك الأفن هذا الفيديو قافين كيكن صدات ما نقاوت تلالك انجر يا مرام فيديو ركو كم جدا اوكي قافين تقفى نكنا جدتي dubartii afur osoo qabaatanii dubartiin afran sun takka boosetti takka maraattu takka kadhattu takka hattu afran tana keessa tan filatan gaafin kan kee waa ida kan ulbata takka boosetti eeywa boosetti takka kuina ngam okay boosetti chan takka kuina ngam eeywa kadhattu fi maraattu ulfata waan keessaa mircatan garuu nama dhiba boosetti kadhattu meetamiin guyyaa as keessaadha deemetamiin mircannare meernaalee mitakkatti takka boosettiidha kadhattuudha maraattuudha mortuudha jaan akka kana waa hamattu jaan la waan akka siirii fatala jechuudha. Astaghfirullah, tuni baddu ya. Tun hamtu. Akka keessanitti kan filatte. Akka gayyatti. Takkaattu tana kana. Jaa maaliif takkaattu meeta kana waa bulfachuu dhaabaka. Kadhaan hin ta'u haraami maaliif jennaan namni kadhatu. Tamaraattu illee fayyaddu gama kana. Ayyee. Tamaraattu illee fayyaddu ka faayidaan qabdu isheen illee. Bakka taziini dalattu illee bakka maaliif bakka. Isin haram guddaa dhaawante taatu sulle haram titti guddaa dhaawante wayna wonna buuti takatu dumbeta hunga karateetu yuna fayyadde karatee ogina ana kana fayyadu andeeti kanaaf jedhabeeta ismanaawu jedha hayyee eshi gaafin itti aanu takadhattu bilattanii jechuudha takadhattu naa wayyaa gaafin itti aanu osoo haadha manaa teessan tanaa biraa janajjettu argitanii maal gootanii jaarteeti osoo tanaa biraa janajjettu arge janajjana heddu jaalallee biraa qabdu ake jaalallee biraa qabdu narratti rabbiin godhin yaa Allah dhiisa kaamuu qadana eegana narratti jaalattee bakka ana jibbitee nan jaalatte waan ta'eef akka kama jaalatte san haa jaalatte etumaatiisa kama hin gorsa yoona ayyamte akkana ayyamtetti sirra wajjee bakkaan dhiisa kama jaalatte san fan haa deemtu ayyee okke wanti waan haga ammaa erga dhalattanii guddattanii hagana kana geettan irraa wanti badiin dalaydanii itti seenuftan ni jira yoo jiraate hoo inni maali badiin sun wanni itti seenuftan maaf kana godhee wanti alhamdulillah garuu hagammaa waan dalagee badii dalagee garuu hagammaa irraa seena hin jiru ta'uu wati billee waan muraasni maaliidha hagammaatti garuu wanni akkasii waan bareedaa rabbi nu agaleessus mara kee bareeda ageessu hagammaatti garuu waan baddu dalagee itti seena takka illee agarre ayyee bareedaadha osoo karaa deemaa jirtan nama afur taatanii namni afran sun haadha keessan abbaa obboleessa keessan
haadha manaa keessan ilmoo keessan leenci isinitti dhufee leenca kanaaf immoo nama tokko kennaniif bira dabruu hin danda'amu yoo hin kenniniif bira hin dabaran isaan kanaaf ran keessa eenyu kennitaniif bira dabartan isaan kana keessa ilmoo kiyya kennee bira dabartan maaliif ilmoon argamti haatillee takkattiidha jaartiin illee maaliif horuu dandeetti waan jaartiin sun hin argamtu jaartiin haadhusan taateef inni horuu dandeetti waan ta'eef ilma keenya kennee bira kenna kennee okay hiriyaa keessanii fi obboleessa keessan keessa nam tokko ajjeesuun dirqama osoo jedhan eenyuun ajjeestan garuu jireenya biyya ormaa sana irratti baay'inaan hiriyyama godhacheessa bintiisati hiriyyama kiyya ajjeesa kaara laa ilaaha illallah hiriyaa ajjeesa bismillah yaa rabbi bintiisati Beta baay'inaan wanni dalagamu hiriyyamatu hiriyyaa ajjeesa beeta biyya ormaa irratti waan barame waan ta'eef hiriyyama ajjeesatti hiriyyama ajjeesa yaa rabbi bintiisati maali garaan hiriyaa nama ajjeesa maaliif kana jedhe seeta hiriyyaan argama garaan kiyyaa beeta obboleessa chaan garaadha garaan argamu kanaaf hayyee gaafiin kennaa akkumatti fuuldratti jira hordoftoota sumeeshoo subscribe share like godhuun hin raaffatina gaafiin itti aantu haga hafte umurii nama rabbitu haga hafte beeka haga hafte keessatti osoo maal dalaydanii isinitti tolu yookaan isin gammachiisu yookaan dalaguu qabaa jettaniitti jireenya hanga haftee kana keessatti osoo maal dalagii jettanii hawwii qabda jireenya hanga haftee kana irratti maal dalagee jireenya wanni dalagan kun dagaluu baay'ee wanni qalbii namaa yaaddu sun dagaluu baay'ee waan bareedaa yani osoo dalagee jettanii yaadda wanni namatti tolu wanni boruu wanni namatti tolu osoo urmiti haftee irratti osoo bakka waan bareedaa waan gara diinii irra osoo dalagee natti tolu keeri waan keeri osoo dalagee darbee natti tolaa beekta akkasii haa ta'u kee gaafiin itti aanu ammoo osoo guyyaa tokkoof yookiin torbaan tokkoof amiira mukminootaa yookiin dura taa'aa ummata muslimaa tokko isin godhanii maal gootanii dura taa'aa sila osoo akkas nagatanii waa ummanni muslimaa barbaadu yaada isaanii akka galma googata fakkeenyaaf yani jiraatu wanni ummanni muslimaa kun kennaa barbaade yeroo waa hedduu jira waan ta'eef kana lesan deetoo dhabaadha wanni isaan barbaada waa hedduu waan ta'eef bakka waliigalee isaanii waliigaleetiin bakka waan isaan barbaadan gochuudhaaf qophiidha isaan hayya inshaallah rabbiin waan barbaadan ummata keenya hundaafuu rabbi godhu ilmi namaa homaa walii godhuu hin danda'u akkasii gaafiin itti aantu ammoo jechuudha osoo galgala riba raftanii ganama yoo ol kaatan warri shaantan tokko isin biratti arganii maal gootan birrii sana birrii kana beektaa silaata tokkoffaa rooma godhuun na bira kaa'ee bakkuma waan ta'eef bakka homa keerii wajjin bakka homa rabbi narraa jaaltu wajjin dalaga masgiratti sadagadha masgira wajjin ijaara rakkataan qarqaaraan haadha abbaa kee bakka hajjii baasaa beektaa kurmaa isaa garuu birrii san argattee namni asin argine ati yoo birrii san argattu eenyutti bittatu dura bakka birrii kana gaafa argadhe haadha manaatti yaa'ina akkana bareeda inshaallah ayee bareedadha osoo nama lama ka waliin deemtan keessa obboleettii keessanii fi haadha manaa keessan qarreerra jechuudha qarri sanirra nama tokko darbaa jedhanii eenyu darbitan gaarii ulfaataadha gaarii ulfaata na gaafatte gaarii ulfaata kaa eenyu qaarsitan achirra
Mee'een naafamee jiranii gaafiin fuullee baay'ee tokko ulfaata. Mee'een goone galma ulfaataa gaafii. Akka yaada keessaniitti dafaa. Wallaahi ulfaata gaafii kunin gaafii akka nama gaafata feetu. Gaafii ulfaata kan. Gaafii ulfaatu garuu haa ta'u hanga tokko yaani miisila namni kun jaanni lama kanaa maali jechuun inni baruun barbaachisaa waan ta'eef mee maali? Obboleetti yaadar bimeesh. Sababa wajjin. Jaartiin tiyanaaf maal? Jaartii tiya. Maali? Jaartee jala ulfaata waan ta'eef akkaataa itti fuudhan akkaataa ulfaata waan ta'eef bakka obboleetti bultee darbuu wayya. Beektaa bultee jala ulfaata waan ta'eef. Obboleetti darbitan. Bultee jala ulfaata kanaaf. Baay'ee jireenya keessan keessatti wanti haga ammaa mudannoo akka malee isin mudate isin hin irraanfanne tokko nuyi maatii viidiyoo kennaa sumaan goolamna inshaallah yeroo itti aanuudhaaf itti fufna jechuudha. Garuu biyya ormaa keessatti mudannoo waan mudate akka illee biyya ormaa keessatti moo garuu biyya biyyoon feetan. Mudannoo bakkuma haguma jireenya keessa biyyas ta'e biyya biraas ta'e waanuma isin mudate. Garuu biyya ormaa garuu mudannoo wayitti nu mudanne biyya keenya keessatti bara 2006 keessa akka yeroo san bakka mudannoo xiqqoo ishee na mudateera. Dalagaa irratti bakka hundi mudannoo maaliif akka oma jireenyaa wayii yeroo sun mudannoo sana kan baay'ee tokko baay'ee tokko waan ulfaatu wayiiti. Akkasii baay'ee tokko beektaa yeroo sun mudannoo kan ulfaatu wayiiti garuu. Baay'ee. Maallee miti mudannoo kana darbanii beektaa darbine kun akkas geenne yeroo san dalagamaa irratti bakka Hijrah miti. Dalagaa wayii soo dalannu bakka yeroo kan dalagaa kaampaanii dalannaa kaampaanii mallaqaan dhoogate yeroo san bakka injiraan namni waa nyaatu malee wayii dalagaa halkan lama gara halkan lamaa fi guyyaa lamaa akkas ganama lama akka bakka osoo